jechuun akka shaamaati. Isaan kabajamoodha irkoo miskiinaaf deegaa jechaan ittiin darbina aamilee jaraa eegaa. Ofii maatii jijjiiruuf gola ormaa labanii warra mataa ofiirra biyyaaf sabaaf cabanii. Rakkataa wabii ta'uuf butaniin beekan ceekuu osoma gubatanuu nuuf darba jechuuf seequ. Baalageen tokko tokko rakaftee taatus tola meeqatu kabajaadhaan jiraataa jira gola. Baalageen borin beekne raatuu sammuun fajajaa ishee akkasiif jettanii maaf dhowwattu kabaja. Isheen diinqa ormaatti of jijjiiruuf gubattu baatee utaaluu miti bilbilaanuun dubbattu. Shamarran biyya rabaa hin jedhin walitti tartee alaaf keessa hin qabu kan kosii nyaattee barte. Isheen kabaja qabdu arras goluma jirti. Isheen yoom gadi baatee daabboo sadaqaa hirti. Hin dhufanuudhaan malee silaa korman qalaafi shamarran biyya rabaaf kabajatu malaafi kan isin xiqqeessitu warra sammuun jaamaati. Shamarran biyya rabaa jechuun akka shaamaati. Rambi akkuma jirtu jiruun biyya ormaa namuusiin hubatu yeroo kuma shaniin ga kudhanii ati namaa ergitu tananaaf ergitaa misaayyuu naaf bittu akkana jedhanii hamilee si kutu. Mallaqa tuffatan kanatti aarsaa kafaltee yeroo namni rafu hirriba kee dhiiftee dadhabee hin jettu yeroo mara dhaabbattee ittiin si arrabsu gaabaate ergite. Kuma kudhan isinii ergaa ittiin na eebbisaa jettee yoo dubbatte ati fayyaalessaa tananaa ergitaa jedhee si arrabsi. Atis kaayyoo qabda akka nama kamuu mallaqni bishaanii miti barii waraabamu silaanii obaasna barii nama kamuu. Guddatu jira osoo mara dubbannee qaatuma si eega jiiniin dhumanne gaafa jiini dhume galchuu akka daganne jedhe si akeekkachiisa akka waan si kenne kan dalagusii kan jaalakkaa'u isaa yoo jiini darbe barii akka tasaa sitti jijjiiramee achii si arrabsaa dafiite as ergi mindaa guutuu isaa kan gaafati durra akkatte ila mucaa kanaa gaafati wayirra geettu ila jabaa kennaa mara hin dubbannu kana baay'ee beena ila obboleessa ila obboleetti waan gootu mara godhi tilmaamatti kan akka kee kana tureettu har'a rakkateetti warri inni erguuf laaltee bira turte ijoollee biyya arabaa mee akkamuma Simee garaako yoo qalbii qabaatan bakka yaadan ga'u meela kaayyoof deemu tasaggufuun hin dhawu jireenyi aarsaa qabaa dadhabbiif dararaa obsaan keessa darbu bu'aa bahii maraa bakka mul'ata keetii gaafa ati geesse gaafa abjuun kee dhugumee bakka gaarii teesse boru siin firooma kan har'a si dheesse amala tolfadhu nama gaarii ta'e kaayyoo kee hubadhu bakka yaadde gahi hundatti himin iccitii garaa kee of keessa dhokfadhu adeemsa karaa kee kan namni siin jedhu takkan qabu gatii jecha namaa dhiisii of dhaga'ati kan har'a si faarsu boru cilee si dibaa wanta ati hin qabneen sirra tuulee kijiba nan ganu kan jettu yoo si ganu argita har'umuuf to'adhu booda ni gaabbita jireenyi lafarraa cimtuudha gadi fagoo obsaan keessa darbii lafa dukkanaaf rakkoo imalli si harkaa badee har'aaf yoo dhiphatte mucucaachuuf hin yaaluun ofirraa abdii kuttee galaanni fi yaanni tokko tasa yaa'ee hin dhumu wanti hawwan hundi baaqaala fillaagotee girayyee gabbaay aknabii sinnet dakaamannetee anget biyaasደፋኝ ፀሐይ ጨረቃ ባይደምቁ ለኔ በብርሃናቸው የተሰበረ ቀልቤን ባይገዙት ውበታቸው እጄን አልሰጥም ተስፋ ቆርጬ አልሆንም ባካኝ መች ይረሳኛል ጀባሩ ከላይ ጠጋኝ አላሁ ያ ጀባሩ ሀሳብ ጭንቀቴን ሸክሜን አቅላይ ብርታት ያንተውነ መካች ጋሻይ አላሁ አላሁ ጥፍጥናው ልዩ ካንተ መዋደድ አንተን አንተን ሲል ያስቀናል መጀመሪያ ማወቅ ያለብሽ ደማቁ ነሽ ከበድ መጀመሪያ 4 ነጥቡን አስተካክለን 4 ነጥብ የሀሳብ መጨረሻ መደምደሚያ ነው የሚገባው እያንዳንዱ አታስገቢ ሲቀጥል ይኸውልሽ ባልና ሚስት ሲጣላ ሲዋገርም ሆነ ሲቧከስ ይኸውልሽ ነገሩ ተዛሽ ተከራሳቸው ማውጣት የለበትም ወደ ውጭ ማውጣት የለበትም አይደለም ለዓለም ለአደባባይ ማለት ነው እዚህ አሁን ዘመን እኮ እንደው ትንሽ ሲናገራሽ ለላ ቲክቶክ ነው
ተነስ እናገራት ዘላ ዩቲዩብ ነው። እሺኛ ምን እናርግኛ ደግሞ ተወሪያ ተወዲህ ነገሩን እናቃባዋለን። እኛ ምን ቸገረና? ቲክቶክ ቆይ ፍርድ ቤት ነው እንዴ? ዘለው ቲክቶክ ላይ ዩቲዩብ ሽማግሌ ነው እንዴ? ዘለው ዩቲዩብ ላይ እስቲ አሁን ባልና ሚስት ሲጣላ እንደው ሌላው ቀርቶ እንደው ቤተሰብ እንኳን ነገሩ ካጠና በስተቀር አይነገርም። አዎ እዛው ነው የሚጨርሰው። እኛ ምን አገባን? እናቀባዋለን። እናት ያስ ኡጋጅት አኑ ከነ ዲቤሮ እንደዩ ጃርሳም ጃርቲን ዮካን ጃለሌን የሮ ደመት ቆሲ ወለበን ጀራቺ ሚዲያ ረተልባኒ አከስነ ጎዴ ጀረኒ መቹ ቶክቶኪኒ ጃርሳ ሲያኒሞ ዩቲዩብን ጃርሳ ሲያኒሞ ጃርሳም ጃርቲን ነማንዩ ጋቹን ቀበኑ ጀቻራ ሚዲያ ረቱ ወልባሱ ሚቲቲ ነማንዩ ጋቹን ቀበኑ አባ ፋዳኑ ደፈኔ ጋቹን ቀበኑ ወልመ ብረት ወል አራርፈቹራ ዱቢ ጃርሳም ጃርቲን ወልመ ብረት ፊተቹራ ማለ በኬዳን ወልጋኒ ወል አዋረዱን ፋይዳን ቀበ ማልጎናፊ ይወች ዳይነ አበሉ ከመለ ወለለ ጃርሳም ጃርቲ ይወች ዳይነ ጀረሌ ለመንቱ ወለለ ከነመ ቆፈደገኛ ጀረለ ሚዲያ ራ olvaate samitu irrabachu ola diririn tilaki rabbi se jaladda nabeki jedini gagamachisi amtuf hamattu irraegi obbolumma tanatti yada dubbiin keefsi nangaru xiqqoosheen ariifanne ariifateera baay'ee garuu hangammadduudha meelu sanarraan immoo siinanii sirriitti bareen jira dhugaa maanni waan shakkitu jira moo meelu lakki shakkii miti dhiiraaf dafanii laphee kennuun gaarii miti jedheen annillee sirrii keeti garuu yaadda'in akkam bashannanaa jirtu? Sirriitti. Siinanoo bilu? Siinarratti. Akkasi? Sammoo maaliif odola gama sana ceenee achumarraan maatii sanas dubbisne maaf hin deebine? Ani natti tola baay'ee. Firookwaan illee xiqqoo dadhabeera tun boqoxxeenaa. Lakki meeluu koo deemnaan hedduu turra. Ati immoo ruumii seentee qofaa kee saama kana akkamitti teesse? Firookwaan muudii keessanis balleessu koora boqoxxeessi eeguudha. Lakki hamma nuti achi geenye deebinutti saama kana ruumii keessa qofaa kee ta'uu hin dandeessu. Hin ta'u. Akkas wayya firoo. Dadhabeera dhugaa. Garaasuu nyaata qoqqooftu miti. No, an kanatti waliin galu. Kai adeemna. Meelu, kai hin deemna. Qofaa kee amma kana. Wayya, ana garuu qofaa sidhiisee deemuu natti hin tolle. Waan ta'u. Tole sammuu kee adeemna. Ati seeniitti boqodhu. Tole. Guyyaa gaarii. Tole. Obaasan sin jibbisiisinii.
بل